On est là,
L'État français. L'État français. L'État français. L'État français. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Écoutez. Écoutez. Les Français. Les Français. Écoutez. Écoutez. Les journalistes. Les journalistes. Les journalistes. Les journalistes. Français. Français. Écoutez. Écoutez. Nous demandons. Nous demandons. Nous demandons. Nous demandons. Justice. 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 Libérez. 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 Dehors. Dehors. Libérez. 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 Nous demandons. Justice. Justice. Nous demandons. Liberté. Liberté. Nous demandons. Égalité. 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 Abiy Ahmed. Démission. Démission. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Casse-toi. Casse-toi. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Dégage-toi. Dégage-toi. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Nous les Oromos. 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 Nous demandons. Nous demandons. Nous demandons. Nous demandons. Justice. 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 Liberté. 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 Égalité. 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 Démocratie. Démocratie. Onitopie. 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 Pas justice. Pas justice. Onitopie. 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 Pas justice. Pas justice. Pas justice. Pas justice. Pas justice. Pas justice. Legalnya nama motor dari pulau, sana mulai Makangkin, film malifi, karena bodoh oke sekali. Ya, oke mau makan dulu. Kenapa? Avec tout respect, doit arrêter les armes pour amis. L'État français, en nous demandant, avec tout respect, doit arrêter Abiy Ahmed, en redressement. L'État français, en nous demandant, doit arrêter tout vol. Abiy Ahmed,
Nous
Ilamtoota siyaasaa jennaa Jawaarfaa abbaa qeerroo hayyuu kenna katee namni hidhee Abiyyiitu hidhee kabaa sammuutu qeerroodha. Yoo nuti hin baafatin inni tolaan nuun baasu jechuudha. Nyaatee barbadeessuudhaan ni moonna qeerroo biyyaatti jabaatanii waliin jirra qeerroo waliin jirra. Anis akka qeerroo Oromoo tokkotti wanni jechuun barbaadu mootummaa gabroonfataa kana uummanni Oromoo waan si argaan jireen se'in irra beekseen sirriitti dalagaa ta'e beekeetii kuniin jira. Akka har'a waraana qaqqabee dhahee bulcha jettu kana dhugaasitti hin fakkaatin yeroo muraasaaf bulchuu dandeessa garuu siif hin milkaa'u. Ammallee ergamtuudhaan ganda keessaa haga waajjirraan ganda keessaa irraa bahu ka'ee wannaan jechuun ni barbaadu. Ilmaan teessan biyya itti haftan uummata isin awwaalu warri basaasaa jirtan qabalee qe'eellee uf eeggadha ilmaan Oromoo har'a diinaan hidhameetiin callisee waan isin dhaga'u fakkaatee callisullee isin argaa jira isinii galmeessee jira basaastuun qe'ee keessa teettee ilmaan teenna basaastu obboleeyyan teenna basaastu abbaaf hawwata teenna basaasaa jirtu uf eeggadhu yoomillee waraana kanaan nu bulchuu hin dandeettu nuti beensilli qeerroo biyyaatiif warri beensila taanu qeerroon biyya alaa jirru duuba jirra isinii goona kanaafuu waraanaan nu bulchuu hin dandeettu abiyyiin ammoo biliyoonii takkattiin takkatti sanii qeerroon jalanii jirti amma lama qabiinne wallahi anigu waxaan u sheegayaa dadka Soomaali galbeed waxaan u sheegayaa waa inaa halgamaysiin maalinta ilaahay idinka qaadamahine ma dhibanaysiin waa inaa soo baxdiin sharaftiina usoo halgamtiin gobolkiina usoo halgamtiin Soomaalinimadii ayaa la dhiga qaadan doonaan Soomaalinimadii ayaa la baabi'inayaa gobolnimadii ayaa la baabi'inayaa Oromadu waxay u dhibanayso waa taas waa inaad dhagax furtiin waa inaad maqashiin ani waxaan ii dardaarmayaa waa inaad dhagax furtiin waxay la socdaan waa inaad iska garatiin waa inaad hurdada ka kaadin waa inaad hurdada ka kaadin waxay Oromo ku jirtaa waa inaad soo aragtiin haddaa arkaysiin haddaa idha leedihiin haddaa dhagta leedihiin waad garanaysiin waxaan anagu u halgamayn dimoqraasiyaan u halgamaynaa anagu حق بني آدم مرمنا وهان رمنا حقنا إننا أباها كل قلو إياه رمنا حقنا إننا أباها كل قلو ما دام رم إنك صومالي لمدينة ما هو دوديسين قبل لمدينة ما هو دوديسين دكان قوميسي صوصات حدا وحي رمان إنا أفكان جرين أو أفك حباشي إنا قررين دونان إنا قبل كجرين قبل كبابين دونه وحاسي رمان إنا شرفت إنا نقاطي رمان وحويان وبيتي لما بقول سنكات نقطتك إيه ربان إنا نقوليان لكن إنكم جاني وهانو دردار بيا خاصة دتك قلا جرة إياه جارسو إياه دري إياه نو دردار تميا ساتا ولا لهنا إياه نبنيان ولا لهنا إياه ديجا هذا دادنيا سي حق الدرة إياه لو دنيا سوكا أنا تاساني دردار ميا هذا طالع هاينا ماني شغلة أرامدو واي هالجميسة أرامدو واي إسقالي مسا حبش لكن إنك واصفة دين ولي واصفة دين إيجينا حكوا إسقالي عليا Merci beaucoup. السلام عليكم Normal madite kapson te nyoftu bandi ebitu. Oromia kesa bamu kapson. Normal madivin nama. Nujete hiramte nutihira kesa sindaganu. Siduba jirra hangadi. Akka Nizam Mandelati mana ida kesa bate 4 kilo senduti. Siduba jirra kapso itti fufna jit. Abiy Ahmed yo garte ak tigren gante sani tigalte.
أتيمو بكتير تنقبل بولا هتو قال الالتزام في تساجد توني قبل أنا جواري نبغى كذا جوار كمتين تيجيني جروب تتصل بيك أبي نتجواري نتورمونا أبي قديس يا مايو قديس وبانا نانجا دوني نبغى نتيري وريبي يا أوروبا جرو وريبي يا أمريكا جروس إفوتن تيفونو كفتون تنيا تبوكتي بيجوا كانوا بانا إيراتي سنديفنو إنكلو نتير دلقاتي مربانو أكا جري نيو بالله يتكلم ستيس بالله يسوتي نيابير Gumana calu, ini semua orang toko. Ini semua orang toko. Gumana calu. Jago yang main asing ini. Erobiya tifon ya tamu. Namti cikun, hiddi salah hancur. Gubba kana ramade jalan itu. Sabab ini sa Oromo biyala jur arkar se nikadate gale ummata kennam betu harkada betu. Wanti isim beku qabdan warri biya. Wayane wagga digdami torba ummata biya Ethiopia jedhamtu tusan tuma turte qeerro Oromoo qofatu baas har'a ammoo sabaaf lammiin nu wajjin jirti wanni sodaatan hin jiru luk yoo suuqii banaa jedhanii tumaniitiin kabansiisan ta'e waa hin bitinarra suuqiin banuu hiikkaa qabu waa bitu waa gurguru kanaaf warri biyyaa tokkotaa amantaanis wanni deemu tokko hin jiru kun tooftaa biyyaa tooftaa mootummaatiin deemaa jiru warri biyyaa xiqqaa guddaan kana beeytanii nuti Oromoon amantaan addan baanu lafaa fi lafee kennatu takka kana waan ta'eef dhibbatti beeytanii wal dura akka dhaabattan alarraa wanni inni argatu tokko qabu namtichi baduu ga'eera ufiin eessee biyyaa bada yooma waa bittaa fi waa gurgurtaa dhaabdan hamma dandeettan karaa cufu hamma dandeettan ammoo wanni isin hin dandeessanii suuqii seentanii waan bitina yoo jarri makiinaa banaa jette abbaan makiinaa banu hin yaabbatina olii gad hin deemina kana gootan taanaan torbee lama torbee sadii isinitti fudhatu galatooma isin jedha akka nama tokkotti dhaamsa uummata biyyaatiif wanti dalaguu qabdan wanti dalaguu waa baay'eedha wanti dalagamu kallattii arfanii kutaalee finfinnee seenu akka rakkoo gurguddaan isinirra ga'ullee nu beekna kutaalee arfanii kallattii arfanii karaa finfinnee galchu bilbila cidhuu wantoota karaa finfinnee dabarsan hundarratti dalaguudha yeroo ammaa akka finfinnee keessattuu bishaan finfinnee galuu fi giddibi karaa hundaan irratti dalaydanii kuni cita taanaan guyyaa takkan bulu abiyyaa guyyaa takkan bulu haga jawaaritti dukkanaa'e finfinneen dukkanaa'uu qabdu waan biraatii miti kana jedha galatooma. Yaada itu tukar tulis. Yaada itu tukar. Asalabiru yaada itu. Lachuun dandeessa. Yaada itu dong. Oke, ለሰጣችሁኝ ቃዳና ከነተን ጉዳገለ ቶማነ ካንጀራ ገዱን በቹ በርባዳ ማለት ደናኔ ሱራወነ ሞታ ስረተር ገመን ይፈየደመኒ ከነከ ማንኒ መቃንሳኒ ታማኝ በየነ ካ ወሬንካን ሀበሾኒ ጀቻለ ከነከ ፈየደመኒ ነው ከንደሚ ተሳባ ጅራን ነፍጠኞኒ ከናፉ ኩን ኢልማን ኦሮሞ አብይ ፍቴዳ ilmaan Oromoo biyyi fite manneen Oromoo biyyi intini hidhattoonni biyyi gube itti fayyadamanii Oromoon naftanyaa fite naftanyaa naannoo isaanii fite jechuudhaan sabaa sablammiin biyyattii akka Oromoo balaaleffatu akka Oromoo akka bineensaatti ilaalu godhaaran jechuudha. እና ለማለት የምፈልገው ይሄ የኦሮሞ ልጆች የኦሮሞ እነዚህ የሚታዩ ፎቶቸው የሚታየው የኦሮሞ ልጆች ናቸው እንጂ ኦሮሞ ማንንም አልነካም፣ ማንንም አልገደለም። እስከ ዛሬ ድረስ ለነጻነቱ ስል እየታገለ ነው። ከበፊትም ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተፋቅሮ ተዛምዶ እየኖረ ነው። ማንንም ነክቶ አያውቅም ኦሮሞ እና በኦሮሞ ስም እየነገዳችሁ ያላችሁ እንደነ ታማኝ በየነ ነፍጠኞች የምኒልክ ስርዓት ናፋቂዎች አይሳካላችሁ። በእኛ ስም አትነግዱ። ይሄ በአብይ ያለቁ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ዛሬም ነገም መቼም አይሳካላችሁ እላለሁ። ይሄ በዚህኛው ፎቶ ነው እየለመነ ያለው። ባይዘው ሁሉንም ነው እየተጠቀሙ ያሉት አይተናል ሚዲያ ላይ እና እነዚህ ሰዎች በአብይ ያለቁ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። የንጹሃን ደም ነው ያለቀው። በዚህ የንጹሃኖች ናቸው ያለቁት እንጂ ኦሮሞ ማንንም አልነካም፣ የማንንም ቤት አላቃጠለም። እስከ ዛሬ ድረስ የወደመ ያለው የሱ ነው። ቢቃጠልም ራሱ በንብረቱ ነው
የተቃጠለው አይደለም። እኛ ምንድነው ባህር ዳር አልሄድንም፣ ጎንደር አልሄድንም። የምንኖረው በሀገራችን ውስጥ ነው። እየተፋለምን ያለ ነው በሀገራችን ውስጥ እንጂ ማንንም ጋር አልሄድንም። የማንን ደጃፍ አልጠናንም እና ቁሙ እንላቸዋለን። ፊት ለፊታችሁ ቁመን እንጋፈጣችኋለን። መቼም አይሳካላችሁም፣ አይሳካላችሁም። an yanan qabu kan namticha wadalaare kana yaada abo abi sinte saaqatu yoom yu jaalate jibbite bulchu eda mana bana jese jira jaalate jibbitani du'a jira namtichu ku maal jede tirso jeda abo abi abo kutsum musaatu anasi ajje asrata ilal jazba abo entrarrayo sinde udan abo abiyo tisita olde si fi jardin de olirratti sina jese jaalate jibbitani nagat finne keessa si argifne la si ajjefne Oromoon dunia jirtan akkuma amma jawaabni galee akaanuun ga'eenyaan miira keessa seenee baane osoo hin taane gaafa hiriirarraa kan deebines yeroo jawaaris baqqalaanis hidhamtoonni martuu hidhaarraa ba'anii jiran akka wal ganneen hamne galma mariitti deemuu qabna. Oromoo yeroo humna tokkummaa qabaate haga bilisummaa argatutti qabsoo dhaabanii itti ka'u yeroo argame yeroo argame taane yeroo waa hin argamin deebinee taa'uun keenya nu baasu ammaan booda akkuma deebinee galma tokko ijaarramee jechaadha galma walgahii Ameerikaa ka Awuroopaatti walgahiin barbaachisu tokkummaan barbaachisu gama dandeenye qeeroon bilisummaa Oromoo saantima qabdaniin waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadha waraana malee bilisummaan hin jiru galatoomaa anis yaalla nama hunda abu kabajaa qabe Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa kana qeerroon magaalaa Paarisii fi Faransaa wal ta'u uummata keenya akkasii baay'ee kanallee baay'ee galatoomfanna nutis hiriira marsaa itti aanu illee hojjetaa guyyaan hin beekamne guyyaan qabamuuf deemaa qoree hiriirichaatitti uummanni keenya akkasii baay'ee galatoomaa akka hawaasa biyyaatti dhaamsi an qabus mootummaan Itoophiyaa yookiin Abiyyi Ahmed mootummaan Naftanyaa kun BBS kufuuf waan deemuuf akka nurratti hin kufne uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti hin kufne akka kufee warra Amaaraa fi Naftanyaa irratti kufee Abiyyi Ahmed fudhamee gara Gondarii galutti dhaamsa kan uummata Oromootiif dhaamuu deemaa jecha Abiyyi Ahmed kufuuf waan deemuuf Itoophiyaan kufuuf deema. Itoophiyaan kufuuf deemti kun ammoo akka uummata Oromoo irratti hin kufne ofirraa eeguu qabnaa jecha akka Abiyyi Ahmed irra kuftee suufaratee kana kufuuf Milinik gaafa Oromiyaa seerota ajaa'ilu harree yaabbatee sun ammoo Abiyyi Ahmed akka yaabbatee Gondarii ittiin galu ni goona inshaallah isin irratti dabalna rabbi nu amin keessuudha marsaa itti aanu ammoo jawaarillee hidhamee hidhattoonni Oromoo qabxaban Oromoo akka daree hidhaa jiranii ummanni sun osoo hidhaa jiru nuti ammoo rafnee buluu hin qabnu biyya kana irratti falmachuu qabna namni hawaasa eegsisuu fi qabiyyaallee wal galee qabsoon keenya akka durachuu gotti jabaannee itti fufuu qabnaa jedha. Nuti ammoo hawaasni Oromoo biyya alaa jiru humna qabnu maallaqa qabnu itti fufnee jabaannee hawaasa keenya biyyaa gargaaruu fi qabnaa sagalee ta'uu fi qabnaa jedhee itti marsaadhaan yaada kiyyaaf galatoomaa. Galatoomaanillee uummata keenya biyyaatii fi dhaamsa maal beektanii dhaamsa qabna dhaamsi keenya maalidha uummata keenya akka biyya jiran baay'ee isaa bitaa jiranii keessattuu yoo argitan sooshaal miidiyaadhaan keessattuu arsii uummata arsii bitaa irratti du'a labsaa jiranii sooshaal miidiyaadhaan akka namni islaama goltee akkana islaamonni kiristaana bittee jedhanii maqaa kijibaatiin uummanni keenya irratti du'a labsaa jiranii miidiyaan isaanii miidiyaan silaa uummanni keenya mallaqa kafalee fi mallaqa isaaniitiin dalagu warra labsaa jira. Kanaafuu uummanni keenya inni gochuu qabu amma fakkeenyaaf aanaa daabbaa dodola shaashamanii maal kanneen uummanni dirqiidhaan akka qabeenya kafalu ganda gandaatti deemtee godhaa jirti. Kun ammoo isaaniif hin ta'u uummanni keenya haga danda'een diduu qaba waan kana yoo tokko ta'e yoo kafallu jedhe hin danda'a jechuudha. Qabeenya isintu balleessee keessan ijoollee keessantu balleessee kafalaa fayyadamu kana uummanni keenya diduu qabu. Lammaffaa immoo uummanni keenya uummata xiqqaadha. Uummanni naannoo sanii dhufu. Uummanni keenya baay'ina qaba. Baay'ina uummata keenyaatiin nuti irraa nyaannee irraa dhunneetiin uummata kana guddisnee hadda immoo nutti deebi'aniitiin qabeenya keenya isin gubee isin dhungala hatee jechaa jiran. Kanaafuu haga danda'amee isaan irraa waa bituu waa nyaachuu dhabuudha wanta kamiyyuu gochuu dhabuudha isiniin jenna. Kanaafuu Haasa'in sodaatin. uummanni keenya
isaan irraa waa bituu waa dhuguu wantoota adda addaa gochuu dhiisuu qabaa isiniin jedha. Ittaan immoo uummata keenya kamiifiyyuu dhaamsi nuti qabnu itti fufitu uummanni keenya kamiiyyuu dhaamsi nu goonu isaan irraa fakkeenyaaf Arsii Nageellee tokko gaafa dhuguu misiroo dalagee akkana qabeen akkanaatti bahee jedha. Kanaafuu haga danda'ame uummanni keenya wanta akkayyuu isaan irraa bituu irraa dhuguu yoo dhiise isaan yaada isaanii dhittuu katama ta'e nagadhiisanii baal lola biraan barbaachisu irrumaan dhugina irrumaan nyaatina uummata kanarraa irraan bitina irraan guddina isiniin jedha. Galatooma keessattuu uummata keenya irraa uummata keenya miidiyaan mootummaa du'a itti labsaa jiru kana miidiyaa dhugaadha yoo miidiyaa uummanni keenya gibira kafaluu taate uummanni keenya gibira kafaluu dhiisuu qaba. Miidiyaa uummanni keenya gibira kafaluun eegatuu dinurra akka labsamu uummanni keenya akka danda'een gibira kafaluu fi dhaabuu qaba jedha. Galatooma.